dubartii takka jirraha addunyaa kan kee yoo barbaadde Dubai yoo feete Turkii yoo barbaadde maarree akka feetetti ashkara gartee akkatti ol darbitee ol fuutee roomaantikii hojjettee dubartii afur hundaan ni dandeessu. Because maalifi takka Turkii yoo geesse takka Turkii godhu qaba geessa takka Dubai geessite takka Itoophiyaa baadiyyaa keessa kaa'uun hin ta'u shari'aan tana hin jettu. Raguddaan takka Ameerikaa jiraachise takka baadiyyaa keessa jiraachise jechuudha. Jaartiin lama walqixan ta'aniira hin taane walqixa. Maakii la waan sitti hima. Maakii waan sitti himaanii laan jalqaba seenaa faamilii. Sagaleen koo jira. Humna seenaatti himeen ture laanii maakii. Tokkoffaa ani dubartii lama hin fuudhu tokko wajjin dulloomuu akkan barbaadu himee jira. Garuu immoo imaanni akkuma jette sunnaadhaanii miti waajibaanii kanii haa ta'u malee waajiba sunnaas karaa adda addaatiin qoruu hin danda'a. Imaanii si guutuu ta'uu karaa adda addaatiin qoruu hin danda'a. Fakkeenyaaf tokko kana kan jedhudha si galee malee an barbaadee miti an karaa kooti. Fardii qofa guunnaan ni gaadhisi. Maaliif jee fardii dubartiin amma ta fardii guutuu sa'a ammaa kana keessatti irra guddaa miti muraasa laayin lakkaa'amte rabbi eebbisee taadhaaf abbaan eebbiseetu fardii sanuu guutuutti quraanas qaraatee haqa jaarsaas eegdee haqa ollaas eegdee waan silaa rabbiin fardiirra godhe sanuu ka eedu muraasa. Sunnaaf osoo deemnu fardii dhabnaa bar. Sigalee taanuma sunnaa sanuu guutuu harkachuu waan takka akkas jee yaadaan. Cinqii kana hundaa maaltu nama ga'een jaawar wallaahi. An silaa yaa waan jedhuma amma umuriin jaraa ga'ee warruma fuudhan warruma jijjiira miti warruma akka keessanii ergaa daddabarsuu barbaadeetan malee yaa karaan koo achi ga'ees miti fuudhaafis ga'ee miti umuriin koos ganaadha. Yaa madaboo. Indi hoo bishaan wayii dhugaa hasaa ka masar. Umuriin koos ganaadhaan jennee. Wal gargaara. Amma seenaa dhiironni kun dubartii lama sadi fuudhaniiti mana keessaa nagiyaan hin jiraachuu jiran fayyaan kabajaa garuu saahiboonni isaanii nu himan warra sadi fuudhe jechuun takka nagiyaan qabu wallaahi wabillahi. Sadii miti lamayyuu taanaan rakkoo. Irra wallalaa oolanii irra waltumaa oolanii jechuudha. Yaa'iidhaa bifti. Maal taate ati? Zabana namni bar ilmoo iyyuu baay'isee mataaf hin dhukkubsu jedhetti dubartiin baay'isaayee. Kun afur deessu kun afur da'uu feeti kun deessu shan da'uu feeti. Rakkoo bar waan baay'ee jira bar rakkoo jiraane. Silaa. Laal bara amma namni dubartii afur. Gizee waaqa afur fuudhuun fedhe jira garuu. Rabbiin kun afurii kanaa'u dhageeffadhu afuran kanaa'u jechuun waan waajiba silaa isaan gisee afur fuudhe waan godhuu qabu san irratti hin xiyyeeffatan isaan afur fuudhuu sammuu isaanii keessatti afur daraddaruu san qofaatu keessa isaanii jira malee isaan san takkaaf tana godhee saniif godhuu san hin jiru sammuu cinaan kaataa bar gaafa qiyaamaa yoo guutu waa isaan saniif waan guutiin. Bar ani amma akka kan kee kanatti zirzirii keessa hin galle garuu. Waan afur fuudhuu sanaan jedhanii bar gatteenyeetti mari'annaan jedhanii uumaa rakkoon hin jiru abbaa manaa kan keetiitiin. Seenaa utuu wanta tiisumaa wajjiniin qofa mari'adhee fixadhee jiraadha malee maakii si jallifteetti. Rakkoo miti bar ilaala nama maal jedhan beektaa nama tokko fuudhamee gaafa tokko fuudhee teenyee abbaa manaa keetii miree waan barbaade sitti machuu mirga guutuu qabaame innillee mayyaan isaa akkasii beektaa. Gaafa akkas taate jettuun bar gatteenyeeti mari'annee shari'aan kun gaafa afur isiniif eeyyamtu nuufis eeyyamteerti miti reegaa nullee akka isaan eeyyamnu nu gootee miti ree ulaagaa san teenyee waliin laallee ulaagaa sana keessaa yoo of dhabne akkasin fuutan isiniif eeyyamnaa teenyee gatteenyee mari'annaa jennee bar. Laala waan gochuu qabdu yoo jiraate seenaa waan gochuu qabdu jiraate dubartii afur fuudhuun hayyamamee jiraaf shari'aadhaan. Ulaagaa kan ammoo callisee miti bara. Hayyamamee dirqamaa miti hayyamamee garuu maaltu jira as biratti afur fuudhuu sun ta'e isaan lameen kana walqixa godhuu akka qabu akka ilmaan lakkuun akkami bar lakkuu takkaaf wal fakkeessuu qabdaa kophee lama bituu qabdaa bar isaan lameen kofa wal fakkaatu.
eegaan sanuman jedhanii bar tokkoon san fuunee jaalattee jibbitee ati wal fakkaataa fidduu qabda feetu uffatu feetu adiistu ati wal fakkaataa fidduu qabda. Sireen isaanii tokko kaan immoo kan duraanii uffadhu jettu. Uffanni kan gubbaa jiran isaanii kan duraa isa kaan itti waan hin galleef waluma qixxee bittaan. Saniifuu bariitti warri jarmuu barbaadan amma dhaggeeffadhu. Kanaaf namni bikkuma itti mi'aayetti amma dhiiramee kan jira kan jaartii lama fuudhee bikkuma itti mi'aaye bireechitee nyaata gooteetti kan ite tafiqirii bireechiteetti kan ite achumatti suuqamee hafaafitti. Nam meeqa achi keessaa baasuu dadhabee dhiistee deemte. Sejamar ini qilleensa laallachuu deeme abaabaa afur kenname. Bakka harkeemi waa hundi mimmi'aame hafee adda isa fuudhanii bikka lammaffaa galchuun rakkoo. Garaagaraa afur abaabaa afur kennaa. Abaabaa afur kennaa waan gudiidha. Fuula kooruu sadi koppiliin. Nama tokko adda balatti. Gaayis wal gargaara hunda keessaa ilillee afur faame ilillee afur. Fannaa taachuu abaabaa afur kennaa mucattii kophaa kennaartu kana gargaaraan. Ilillee afur faamilii. Bakka gargaara namni kennin kenname isinii guutame Museen afar osoo wal qixxeessan wallahi si ati humaa sitti jechuun rakkoo ni qaba osoo wal qixxeessan takkaafis D+3 takkaafis D+3 takkaafis makiinaa manaa sarraatanya lama tamataa isii mataa isii sirreessu tamana isii sirreessu sammuuta isii nu sitti najamtu. Sana dandeenyaan garuu yoo fuudhe sitti tola abaatu. Isinu samboota isin addunyaarra naannootti wallahi sitti najamtu gisee san dubartiin because dubartiin waan hin guutamu rakkoon hin guutamu bar haqabu dammoo hin fuudhu bar haqabu hin fuudhu kanuma hin qabne jaartii afur ka deddeemu yaallau fa'aa gabaam. Iski nam tokko laalaa fidaa. Yaallau kamistugaa iyyaxaaxaama manuur ነው የሚፈልገው kanuma waan qabneetuma ijabaasa. Baramma master maal beekta ammallee fuudhee nagarreemi fuunee nagarree gaafa fuutee agartee mana keessaa gizee alaa galtee faa ilmoon baabaa jechuun manaamin jalqabdeettee sanuma wajjin biisii taata dagattee bar jireenya seenaa. Naguma seenaa akkam Makush master ilmu seenaa akkam alhamdulillah master Oko. Naguma? Jira nuru si jenner. Jira. Firooma qabdu. Wal fakkaatan ijoolleen hay. Hay argaa ta'ee mee funyaan jira balaa. Wal fakkaanna maku. Aboo funyaan jira qaxuma jee akkam. Namni na jalan jiru guys nama 8 jira. Koppileen godhaa family. Ahi maki. Bernegaraችን ላይ dhugaa jettee hin jabaata wantichi utuma qabaatte amma immoo wanni akka kanaa namoota homaa hin qabnetti baay'ata. Namoonni baay'ee yeroo baay'ee garuu yeroo tokko fuudhan yeroo lammeeffatan jireenya isaanii ishee lammaffaa wajjin taasisu. Ishee tokkoffaanuma fayyida gatu. Kan fa'i taraa minamni taraa jedhama miti taraa kan galama miti kan birumayyuu hin deemne baay'eetu jira jechuudha. Okkoo eegaa sanii bar. Yaa. Isin duraanii mungkin ilmaanii wajjin biisiidhaa takka quraana qo'achiistii takka barumsa ergitii kaateerraa dhiqxii miiccitii kan booda dhufte ammoo of qofaan qabdi. Sanuma sanaa fi sanuma amma dubbiin bakka kam deeme bakkuma maakiin jettee bar bakka waliin qixxeessanii sin jennee bareefe. Jiru. Garuu seenaa laaffifadheen ture seenaakii. Ani laafina akkasii miti bar. Ammaalin jedhe beekte amma wal fuudhamee kaameeti. Abbaa manaa keetii migatteessitee mari'achiistaa rakkoo hin qabu bar. Utuu ala jirtu sodaachuurra gaafuma itti galte sodaa intinee wal mari'atanii intinee jechuu wayyaa. Habibti mari'achiisuunis jira itti isaa sanatti hin jiru bar. Sanuu osoo isarraan dhageen ollaarraa dhageessifa. Kanuma beelloo uwwisee suufa keessa dhaabbatu fa'aa footoo erganii fa'aa manaa Gaaddinyoota kan koo baay'eetu yeroo warra lammaffaa. Yoo naan jedhini sodaatanii ni man. Maakishaa. Thank you. Koppileen gaafa family koppileen. Ijoolleen baay'ee yeroo baay'ee maal jedhu beektaa hiriyoonni akkuma. Nan lammeeffadhaafanii ishii kana jedhu nan lammeeffadhaaf yeroo jedhan si eeyyamtee haati manaa kan kee mariisistaa kanaan duratti himtee hoggaan jedhe bahu
Maalli gaafa ishiin kun dhuftee lammeeffamtee ji'a tokko lamaan booda dhageessite. Sani siidaa abaaboo sadii kennaayyee. Ililii sadii guys, ililii sadii. Ara warri mana kan kootimi abaaboo. La ababaa guutaa ishii na taphachiisaa faamilii. Ila nama garaa garaa ta'uu qaba ishii. Guys, ililii sadii. Galatooma. Thank you. Ililii sadii. Guutaa Amma guys. achi dabilii yeroo ta'u. Ara abaaboo sadii kennaa warri na biraa. Fuula kan koo Birachuuf hin bana mashanaaf seenaa biraa kennaa. guys wal gargaara. Ililii lama guys. Warrachi kennitan kottaa asii kennaa guys. Immoo iluu. Ati yoo kennan iyyuu rakkoon qaba. Ima nam tokko tafe nam tokko dabala. Namni kennin gargaara. Ililii tokko guys, ililii tokko. Namni kennin kennaa. Thank you. Galatu maal fadda. Gini tu achi hin guutu achi hin kennamne asii warreessi. Kan maakii Double kanarraa guys. kan seenaatu naa ta'e. Kan seenaa naa ta'e. Kan seenaa maanni ashira tokkoffaan humtii fuudhii lammaffaan taa'amee ishii tokkoffaa wajjin mari'atamaa ishii sadaffaa wajjin mari'atamee murteeffamaa. Inni ishiin jette bakka amma inni kan maakii kun immoo hin ta'uudha bakka amma hin ta'u amma tun kiyyaanii lammaffaa sadaffaa arfaffaa nan fuudha yoo ta'e naa eeyyamtaa yoon jedhe amma dubartii tokkoffaa itti barbaaddee gonkumaayyuu hin ta'u siin eeyyamu itti amma gorsa maakii kana dhagahaa. Thank you guys wal gargaara lama. Gara faamilii lamaan baay'ata. Okay, master, maakii masaanuun fedhu jetti. Faamilii lamaan baay'ata. Nam fedhaaf hin fedhu hin ta'in bar. Nam fedhaaf hin fedhu miti bar. Akka namni wal qixxeessu hin jiru akkas waan jedhu wayiiti. Okay. Abbaan manaa moo kan wal qixxeessu hin jiru abbaan manaa jechuudha. Okay. Hin jira agartee ati akkuma ilaalaa guddanneettu hin jira wal qixxeessuun. Maal jettan? Ilaalaa akkuma guddanne haa jennu fakkeenyaaf maatii keenya keessa wadhabame illee maatiin waan akkasii qaban hin jiranii ግን namni dhugaattuu ulaagaa guutu hin jiru bara. Jiru Aboo hin jiru siin jee nama nan arkee jira wallaahi. Zallama ta dura amma ta dura irra jaalataa ta dura maali jedhamami? Hin zallamamti. Si galee? Kan zallamamti kan dura. dhugaadha yaa. Yoo fedhan waliinuu ta'anii arrabsan malee yoo fedhan inni nu isita lammaffaati waliin ta'ee fa'aa arrabsa bar. Akkasii jiran naddoon wallaahi. Dubbii rakkoo maal akka ta'e bittaa wal caalchisuun kan dhufe maakii. Amma masaanuumatu waliin galan bittaa yeroo walitti dhufanii waliin galan jaallatan waqaa jarumti bittaa. Utuu jarri wal jaallatanii amma sin sadan fakkeenyaatu masaanuu taatanii. እናንተ አሁን ሶስታችሁ እጅና ጓንቱ ናችሁ አብራችሁ ብትኖሩ በጣም በቃ በፍቅር ብትኖሩ አባማና ዋንሽ ተኮ ጫልጅፈቴ ተኮ ጫልጅፈቶ ምናምን እንቀቡ ሰደኑ ወልጅቡ አስለን እንተው በር አመላ አከምን ቤታ ንሰዴ ኩን አመዮ መታኑ ታኒ ፈከኛ ኬሳ ነምኒ ተኮ ሰዴን ከኛው ጋሪን ታኑ በር አመሊ ነማውንዲ ወይ ተኮሬ tokko miti yaa. Yaa. Kanumaas gara galtee wallalchiistus ni jirti. Wallah. Hundummoo yaa mataasaa qabatee dafaree gaafa dhufu akkamitti dhabama? Kun barbarreedha, kun soogidda, kun sukkaara, kun ammoo matee wayiiti. Waa'ee akkuma akka isaatti namni barmoonni naan jiru. Waan diina sanii maaltu nama darareedha nama akka maakitti kophaa jiraatamuu hin danda'amu qo'i hin danda'ama bar. Namoonni baay'een jiraatama jiranii miimaan. Kophaa jiraachuu hin dandeessu. Yoo hafite tuute abibti himmachoo ittis moo yeraashin nuurootu noora yaadash maaltu gilmichaa lammaffaa dhuftee gilmichaa sadaffaa dhuftee achi kana anaaf hin binne isii bittee kirkirii maaltu nama fide abibti. Jiraannuu fi wayaa asirratti hafna. Biqiituun anaaf an rabbii as kanin dhufe kun turfiidha baree maggaabaat ምናምን ትርፍ ነው እኮ ዱጉማ በር አስብረ ብዬ አርዲ ተነረከ ዱፍነ ረቢ ገበሩ ፊምቲ ያ ኒማ ከሰ ኢሳ ገበርቴ ኤኻ ኢሳ ገበራ ዋን ሰደቃ ከነቻ ዋን በቃ ጅሬኛ ሲዲስቴ ካቺ ቶልፈቹ ጋፋ ሲሲ ጀለተ ከስማ በር እንታ ቱሬ ሩመመለ ኢማኒን ጉቱ እንታ ቱበርቱ ነርሚ
Amma seenaanii fi heerumtee yoo sii ta'uu didee sii jeebar agguma shaqal yoo heerumtee sii ta'uu didee yoo heerumtee sii ta'uu didee Museenaa. Wayi kan garaa gimmaashaanii fatti guutuudha. Miizana keenya beekuun dirqama. Dhugaadhaan guutuudhaan ijaarsa qabeenyaa. Guutuudha amma Kammaakiin Ana abbaa manaa gabaa soorii abbaa manaa keessa dhaabbatee na ilaalaa jira. ammallee waggaan geenye ruuf guddaa'idha agarsiisu ruuf guddaa'idha. Andee jaarsi nuyyuu. Caaltee bar waggaa. Caaltee bar. Waggaa sabaree jira. Ta'uusi amma dhattee ammallee maa yoo milmoo tokko lama seenaa bakka ankee bichuu bubbuleera miti kan kee guutuudha kan si ruubu. Ilmoo waa'een hin finneefi. Ilmoon karaa jirtire. Ilmoo san qopheessuuf dhufee bar jaarsi. Indee. Museenaa dhageessee isaa. Ilmoo san qopheessuuf jedhee dhufee bar. Guys, koppeen taataa godha. Ilmoo san qopheessuuf. Waan jiran hin godhee bar soddaan kan keenya haala fikira jajjabdu ijoolleen kan keenya. Ineekin seenaa maakii. Miidiyaa kanarra jechuudha. Miidiyaarra dhiisin lafuma kanarra. Abbaan manaa fi manaa akkasii ibsaa jechuudha. Rabbii walitti fidee hin jiru bakka maachi jechuun maachi akkamitti siin jira bannaati. Inuma rabbii waliif isin qoodee wallaahi baay'ee carra qabdu isin lamaaniyyuu. Galatoomii shukran. Seenaa tana garuu seenaatu hin bareeddinaa manii. San wal fakkaatan. Hin bareeddi anis ilaaleen ture garuu ana xumuriin kan koon geenyeefanii beektaa wal jala darbine jechuudha. Zabana akkanaa keessa jirraa bar. Biyyan keenya kana caalee kam ta'u deemu gurbaan kun. Qoy maakush wallahi dhugaa baay'ee wal biraa bareedanii dhugaa rabbiin ilaalee itti ilaalee moo bar maakiif ibsishaa walitti fide wallahi. Namni jaalala keessan banagaraachin lai maaster namni jaalala maakiif ibsishaa nawwin hin jiru dhugaa. Namni nawwin hin jiru miidiyaa kana. Raasawaa jirra isin lameen kun akkamii? Nuti obboleeyyanii balmaa kiyyee. Tiru. Kibda waan jedhaa akkasitti afaan arabaatiin. Kibdaa tokko irraa gisee waan misin gaafate. Obboleeyyan wal fakkaan gara obboleeyyanii maaku. Seenaa wallaahi obboleeyyanii. Seenaa kamaali? Sillaasi kootu obboleessa ta'uu baannee isima waan beektaa amma shiichi gaafan amman gaafan ga'ee amman areeda biqilchee jedhutti beektaa ati na jalaa dulloomta kanaaf beektaa. Ammayyuu dulloomiyaa dhugaa jette. Hin dulloomee sammaa hin dulloomee. Isaan bara amma bara silaa fuudhan dubartii akkanaati. Lana garuu koo bar dubartii umurii ishii deemte qabachuun bareedaa bar maaster yemmir. Sirees bultiidhaaf. Maaliif beektaa ammalaa tasgabbooftee taate waan hundayyuu beektaa sirriitti immoo jettaa. Mana kan kee jireenya mana kee jiraattaa al tokko dhufte mana gallaan beekaa olii gadii ilaalume millachuun hin jiru. Sun dhiiraan jedhama. Baay'ee dubartiin takka yoo heerumtee jechuun wanti bultii keessa seentee bakka deebiin xiqqayyaraallechi hin jijjiiramti. Abbo eenyudha isaa? Andi Shukran malee dubartii miti wallahi. libbi. Okay. Dubartiin laayivii hedduu argitanii tasgabboo isinii galee dhiirri yoo laayivii hedduu argee kara bultiitti galee hin tasgabbaa'u kun gaaffiidhaanaaf. Dubartiin waan hedduu argitee laayivii hedduu keessa darbitee gaafa bultii qabattu ni tasgabboofti. Dhiirri yoo akkamii? Dubartiin erga heerumte koos jammarumti irraa hin jedhamu hin jiru yoo ta'e wanta akkanaa dhiiraa waama malee dubartiin miti bar. Dhiirri yoo ni tasgabbaa jechuu barbaadeetanii bar. Faamilii miira dhaggeeffadhaa. Gaafa dhuhaa. Koppiliin yeroo sadii dhugaame fuula koo yeroo sadii lafaa maqaa keessan asirra laala jechuudha. Lafuula koo tokko lama sadii. Dhiirri gaafuma du'ee tasgabbaa. Lama sadii. Kana godha al tokko hundi keessan. Al tokko hundi keessan godha. Al tokko gatti Waan afaan dhufame maakiin tokkichaan ol baafte kanaaf harkaa hin jennee bar. Wallahi dhugaa namni akkana dubarsa kun bareedaan diree dhugaa namni olii himuu qaba. Gaafa deegaa gaafa lubbuun keessaa baate.
Coupling guys, coupling. እናንተ ዱጋማ እንደው ላይ ዱጋዋን አቢቲ አካና ጀጃኒ በር ጃኒ ካይን ሞኒዛ አባሱ ተደም ጀቱን Guys, coupling godha family. Kan kazaran hundi geeffamu itu inshallah durba jedha bar inde guys wal gargara hundi fitana Tap coupling share godha family. Coupling tap share godha guys. amma shakkami tababu sagan Ilili sagal gaafate. Namni sagal inuma guutu jechuudha. Waa tokko rakkoon qabu gunna. Namni sagal aabaa tokko. Ilili tokko guys jabaadha family. Aabaa sagal Ilili takka. Mee maqaa keessanii waan nama darbatu fooloos naa godhaachu maan gadi qabaatiin hafii sagalatu. Guys warri mana kee ilili takka. Ara warri mana kootiif mana seenaa jirtan lakka abaaboo kennaa. Ara ilili gunfaa guys. Sinaan galatoom namni biraa. Sinaan malee. Guys ilili. Omar galatoom namni biraa. Nagara hojjetu. Mana seenaa irraa asii lootanis lakka. Nama biraa mimi. Abdul. Sekendiin numaa jira. Nama lama qofa hanqate. Nama tokko qofa. nam takka family nama takka ilili nama takka eenyuun nama tokko goobos achi kaatee namni qabdan immoo onnee gadhiistu uma guute miti onnee gadhiistu qananii jirtaa nafiisaa jirtaa yoo qabaattan gadhiisaa ishee kana mo'achuu qabna umar yoo qabaatte gadhiisu awwal yoo qabatte. Eshi dhumaa jira amma sekendiin dhumaa jira amma dhibba meel tokko dhibba gadhiisaa. Hayyee wal gargaara amma mani gaanii akkas kannaa guys. Umar ababaan kennin dabbi lamaan baay'ata waan ta'eef nama biraa nafoo koo galatoomii thank you. Namni biraa ammas yoo jiraate namni biraa ammas nafoo gargaaraan leelaa soo yeellam. Yeellam giifti amma waan qabaatti onnee guddaa gadhiisi. Namni biraa namni qabu hin jiru. Namni biraa daqiiqaa qabdu ammallee sekendii qabdu. Qananiitii sheerii godhaanii qananiitii sheenii godhaa